gadda waa'ee haadha cabsaa isinitti haasa'een ture. Birrii isheen mana baankiidhaa qabdu hin dhoowwatanii hagammaatti sana kana hin jenneeni ofuma deddeebisaa jiru isiniin jedheen ture. Kaleessa gaafadheen ture jechuudha. Sagalee isee jechuudha asirratti sheerii godhadheeran se'e. Sagalee sanittiin amma waraabaa jiru kanaanin sagalee qabee fi asirratti sheerii godheeran se'e. Otun sagalee isee asirratti sheerii godha jedhu yookaanis immoo viidiyoo isaa waraabee ka'a jedhu sa'aatii 24 guutee sagalee isheen naa qabdee na duraa haqamee jechuudha. Meesajii sa'aatii 24 irra keewwattee jirti isheen anillee irra keewwadheen jiru isheetu irra keewwatee jira. Sa'aatii 24 guunnaani wanti isheen namatti ergite dileetii ta'a jechuudha waasappii irraa. Asirratti sheerii godhe see gaafan banee ilaalu sheeriin godhanne anna irraa fadhe waasappii sirra jirurraa sheerii irratti hin godhanne gaafan kan sirra dhaqee ilaalus dileetii ta'ee jechuudha. Kanaaf silaa sagalee isheen isinii fida jedhee yaadee ture beektanii isheen kaleessayyuu naa qabdee ani biiziin ture hojiitti nolii gaffiigaa maalin jedhaa amma mooraa madaanni ga'ee jira kanaaf nolii gaffiigaa ture kanaafin sagalee ishee waraabne dhiifa manaa godhaa isiniin jechuun barbaada. Birrii ishee hamma ammaattiyyuu hin arganne gaddas dattee kaleessa mo'essaniyyuu dhaqaa jira jettee biyya wayii tokko deemaa jira yoo sirreessina jedhanii jettee biyya eessa jettee walisoo maallaan jettee yoo walisoo naan jettee natti fakkaabadde achi deemaa jira jettee birrii ishee ammallee hin arganne waraqaas geessite ammallee amanuu didaniitu manaa jira warroota alaaf isaanii bira deeminaan jedhanii jette. Isheen iyyuu isinitti himti wallaahi gaafa dhuftu bakka biizii mataate malee ollaan irra jirti. Biizii taaseesi viidiyoo waraabuun isin dabbare sammuunsee hidhamee jira waan ta'eef sammuunsee waan cannaqamee jiruuf viidiyoo waraabuun itti toluu didee amma ammaatti furmaata tokkollee hin arganne jechuudha. Footoon kan kee miti. Deebi'ees immoo isin waliin fakkaattanii isa footoorraa fi inni fuulli kee amma waliin fakkaatu jedhanii deebi'ee immoo in sobdu kan nama du'eeti. Namatu irraa du'e yookaan namatu irraa bade malee buukii kuni kan keessan miti jedhaniini. Ani hin beeku wallaahi waan isaan irra ga'an hin beeku rabbi furmaataa kennu malee ijoolleen tokko maal jettanii anaan iyyuu na dhowwate koomentii jalatti naa barreessitanii turtanii koomentii hunda keessan iyyuu nan argaa. Anaan mucaan tokko maal jette ana iyyuu yeroon galee na dhowwatanii turanii garuu xiqqoo booda naaf kennani jette miti dhugaadha miti wanti naasa'u. Wallahi dhugaadha soba miti. Ani yoon sobee sobni inuma jira la. Wallahi ani sin dhossu bar. Yoon sobee sin beektu yeroon sobu sin beektu miti re. Kanaaf waliin dhossinu bar yerootiin sobu sin beektu waan ta'eef wallahi hin sobu. Ani immoo yoon sobee wallahi hin jedhu. Sobee taanaan akkasumatti siidaa zim jedhee soba malee maqaa rabbiitti waamu wallahi hin jedhu dhugaa hin jedhu hin kakadhullee. Nan soba taana wallahi hin kakadhu. Tas mibbi viidiyoo koo keessa deemaa lala. Sobee taanaani wallahi itti maku haraa makaa maali akkanumatti hin soba yoon sobe malee ani viidiyoo keessatti hin sobu malee hin sobu bara yoon sobe tambalalii irratti hin soba yoon sobe mata duree irratti hin soba malee sanuu isintu na sobsiisa malee anaa miti dhugaa isintu na sobsiisa mata duree garasiif garanaa sobaani kanuma namaa laalladeen dhufee soba wallahi isintu nama sobsiisa bara anaa miti ani iccitiin gadi hundaan gadi giyaasaan beektu miti iccitiin qaba bankoo badi iccitiin qabaddu ani beektani miti saniif isintu na sobsiisi anaa miti isin warra koomentii barreessu na sobsiisi malee ani hin sobne kanaaf jennaani wanti nama haasaa koo jiru kun immoo dhugaadha wallahi jennaan hin sobu isiniin jechuuf ani bara isin amansiisuuf hin jedhee asin sobde minaan jettaniif jedheetan jedhee malee jechuudha. Haati cabsaa amma ammaatti illee hin arganne obboleettiin ishee immoo silaa baadiyyaa hin deemamtu naannoon sun rakkoo qaba naannoon sun girgirri cimaa qaba bakka amma maal gooture sababii isaa deemtee jirti jechuudha isheen buukiinsee sidhumayyuu biyya jira jechuudha obboleettii ishee buukiinsee biyya jira haadha cabsaa immoo hirkuma jira jechuudha buukiin wanti hundumtuyyuu hirka jira jechuudha otuu ragaa guutuu qabanii wallahi olii gajjoorsaa jiru jechuudha rabbi nuuf halaafisu malee seera haaraa ba'e ta'e hin beeku malee ijoollee warri kanaan dura fudhattanii biyya galtanii sirreeffattanii deebitanii wallahi rabbitti isin milkeesse
rabbitu sin gargaaree jechuu haala kanaan haala cabsaan dhowwatu taanaan baay'ee ulfaata wallaahi. Iseen yoo argattes yoo hin argannes hin dhuftee hin dubbatti. Ani immoo ammasitti nan gaggaafadha. Baay'ee rakkoodha dhugaa rabbii. Du'aayii godhaa malee warri birriidha baankiidhaa qabdanii wallaahi du'aayii godhaa. Malee hedduu rakkoodha birri. Maaloo attam godhu silaa dhugaa rabbii. Nuun salphadhe. Amma taa'ee fayyadaa oole. Gaafa biyya galu maaliin hojii hojjenna amma warri birrii buukii irraa qabnu jechuudha. Amma namni birrii tokkos lamas haa ta'u sadiis haa ta'u waan argattanii buukii irratti walirratti qabattu miti. Ani amma buukiin kiyyaa maquma kiyyaan jira. Maqaa harmee keetiitiin footoo harmee keetii maqaa harmee keetii itti dabaladhu banadhu naan jedhan gaafan buukii baafadhe sana. Deebii immoo kan abbaa manaa keessii yookiin immoo abbaa manaa keetti dabalii banadhu naan jedhan nama lamaan buukiin hin banamaa jedhan. Nan du'e kaan jedheen wallahi nan du'e kaan jedheen. Nama tokko nama nu bara. Imammaa kiyya nana mana garuu imammaa kiyya immoo attamitti nama ne beektu ijoollee dhiiraa baaseedhuun. Walla baaseettiin ijoollee dhiiraa keenya imammaan garraa miidhallaatti beektaa fuudhii hojjennee deebifnaaf jedhuun. Isa kanan beeka miti re'aan nan didi hin barbaadu jee. Lakkii rakkisaa yoo waa hojjechuuf kaatee naa jee lakki hin barbaadu jee. Waan hin hojjechuuf ka'ee osoo buukira birriin keewwatinii waa hin hojjechuuf ka'ee durseen hojjedheen birrii walitti qabadhee kan birrii ji'a afurii akkas walitti qabee lafa koo bitadhee mana koo jaarradhee kanas ji'a mana jaaraa ture ji'aan isa seen qibaatii bittan isa seen uffata bittan isa seen caammaa bitattan isa seen shaarabbii dibata mataa bitattan an dibata mataa dibadheen beeku zeetuniin dibachaa ture zeetuniin dibadhee kiitoo bitadheera takka kiitoo birrii 10 bitadheera laata kiitoo se biyyaa jechuudha kiitoo jiraan mana kana kiitoo kennee deemnaa biti hin beektu waa jireen mana madaa iseeyyuu jechuun dara jaartiin naa bitee jechuun bitanne dhugaa argin mana kana dhufe homaa tokko hin bitanne ani jarannaa bitaana dhugaa ani miskiina bar hin qabu biyyattiidha dhugaa isaantu naa bita waan hin barbaade isaantu gaafa ofii isaaniitiin bitatanii naa bitanii dhufuu jechuun isaan meeccadhee uffadhaa jechuun faashiniin qayyaru kanaaf mana kiyya argiin xumuradhee meeshaa kiyya gashadhee jedhee booddee immoo birrii kiyya walirratti qabachuutti ka'e. Isaan birrii kiyya walirratti qabachuutti ka'e mana jaarradhe kaartaa pilaanii itti baafadhe meeshaa gashadhe maaltu naafire amma maaltu naafe hojii waan inni ittiin uummadhu bicha hojii waan inni ittiin biyya galee hojii ittiin hojjedhu bicha yookiin suuqii guddaan banaa yookiin baajaajiin bitaa yookiin makiinaan bitaa jechuun beekamu hojii rabbii jechuun du'aa godhan. Silazii kanaan karoorsee birrii walitti qabuutti jira jechuudha. Amma birrii kana walitti qabadhee an bakka gaafan galu suuqii guddaan banaa ijoolleen biyya rabaatis galti suuqii banti acha suuqiin banootu mangalee yoon sobe dhugaa suuqiin banootu mangalee suuqiin banuu yoon banellee mana rifeensaa banaan ogummaa mana rifeensaa waan hin qabuuf mana rifeensaa banee taap godha beektaa tiibbiillee qaba waan ta'eef. Is mana rifeensaa bana yoon baneen banadhu suuqii achi jaaladhu suuqii silaa buskutiin fixatu man banee otuun banee suuqii banadhee buskutiidhaaf kalameellaan fixa dhugaa buskutii kalameellaan fixa maa abbo mirriindaa faan fixa mirriindaa faa fide taanaan nan fixa nyaadhe jechuun silaaf kanaafuu waan qonqoo kanan banu fidi naan jette boo qonqoo gaafa naargitu afaan keessaa namni yoofti ganama gaafa nirribaa koosa asirri mana jiru mirriindaa kana mana keessatti argee jennaan ganamuu barii ribaa ka'uun dhugi naan jette qalbiin saniifiyyuu lakki suuqiin banadhu haadha koo nyaaddeen fixaafuma kooti waan haadha koofuma keessaa raggaluun kanaaf jechuu kanneen amma kana haasa'ee fi nuti karoorfanneeti birrii kan buukirratti walitti qabachuutti jirru jechuu gaafa immoo hin jiru feeliidha jedhani mee maal taana mee haati cabsaa maal taate adara rabbii jedhaati wallaahi du'aa godhaa. Gaafa kan keessan miti jedhe amma anfaanii gaafan biyyaa dhufe gaafan paaspoortii kana baafadhe mukan fakkaadha muka gaafan buukii baafadhe mukan fakkaadha ammoo sangaan ta'e arba keessa wayin ta'e amma iseen naan jedhu amma gaafan galu iseen miti naan jedhu wallaahi ana hunda dhowwatu na shakke garuu an gaafadheen jira morma ishee qaba dhugaa rabbiin niisuu isa sani poolisii kan nas sodaadha yaa rabbi na baasi wallaahi du'aa godha ani qoosaan haasaa dhugaa rabbii du'aa godha baay'ee ulfaataadha du'aa godha anis ni jedhama ammaatti hin arganne yoo isheen argatte isinitti himaa du'aa godhaa fi dhugaa rabbii ulfaataan ishee qofa miti sanuu obboleettii wajjinii ammallee deddeebii ajjeese dhugaa rabbii